Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Aishaatu. Annagee alhamdulillah. Har'a majbuus lahaam hojjechuudhaaf deema nafaana tura. Majbuus lahaam hojjechuudhaaf wantoota nu barbaachisan kun asitti foon dhiqee danfisee bishaan isa jalaa gannaqee qopheessee jira. Isa fuudhee amma bishaan danfee qaba. Asitti naqa. Asitti mootu heelin jira, qarafaan jira, qurunfuudin, waraq, waan daani qabaati. Sallee irratti naqa. Asii mootu shunkurtiin jira, qullubbiin jira, zanjabilli jira. Sasaabii kana naqa. Jechuudha mootu sooqitta hanguma ta'e akkanumatti naqa. Saatii lama ficina akkanatti bilcheesse sirriitti gisee inni bilchaate wanti kun hunduyyuu sirriitti gisee ol fudhate bishaan itti dabalamu bishaan nawaa xayyoo bitatee bishaan danfaa itti dabala hancaala giseen sirriitti bilchaate walitti deebi'aa nafaana tura. Kun amma ruuza hojjechuu eegalee jira. Ruuza kun bishaan kana itti naqaa. Bishaan kun foon itti bilcheeffame bishaan kana itti naqa. Nggak terlalu naqamu bishaan kanatti naqee bakka giseen bishaan fudhatamu tu zaakarii itti naqu zaakarii isa kana foon haala kanaan xabbasee qopheessee kan as bu'ee jira. Zaakarii burcuqqootti bishaan itti naqamee akkatti jira. Isa kanatti naquu qaba. Giseen bishaan inni itti kan naqate zaakarii itti naqee achi booda akkas jedhuudhaan cufa. Kun amma haala kanaan xumuree dhufee jira. Kun asitti kana namaaf hojjedhe. Kun kana fakkaataa isintu mul'ata daawwiin qaba. Haala kana xumuree asitti immoo kana manaa fi warra bira hojjedhu jechuudha. Amma bakka hundi isaa xumuree kun asitti ashuu bichaa irratti naquutu. Ashuu jechuun isa kana kun haala kanaan xumuree jira hojii biyya isiniin jedha. Mana daawwattaniif baay'ee isin galateeffadha. Viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaadhaaf tura. Kun kana fakkaata xumuree asii salaaxaa qaba. Namaaf keessoodha. Kun asii immoo maraqii ittiin nyaatamu qaba. Asitti kana wajjillee kun asii maraqii qaba.